بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الكريم وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamoo obboleessa kiyya sadarkaa itti aanaa kantiibaatti bakka bu'aa mootummaa kabajamoo obbo Ibrahim Yusuf akkasumatti illee obboleessa kiyya Abduu Jawaad bakka bu'aa hawaasa bulchiinsa Dirreedawaatii fi akkasumatti miseensa mana marii federaalaa kabajamoo abbaa keenya ulamaa keenya Sheikh Muhammad Ali Baru yokinis muti khaniti benu Sheikh Asabot abakhenya Rabbi amalle umri hadir isuja akasumati abakhenya hiriyakhenya mobilisa khenya ustada khenya khandehe Sheikh khenya Sheikh Amin Ibro tikawaji dardara waji mangudo wajinu halake laysa jiru hunda wajinu wal kitate xiqqaa tuffanne guddaas kabajee ilmii barsiisuudhaan asiin imalanii jechuudha. Amma akka biyyoolessaatti federaala majlisaa keessatti bakka bu'aa ta'uudhaan hawaasa muslimaa hunda tajaajilaa jira. Nu jidduutti argamuudhaan magaalaa isaa keessatti argamuudhaan ammallee rabbi umrii isaa dheeressuun jaa Allahu akbar. Itti aansuudhaan kabajamoo Sheikh Ali Itiana Majlisa Dirreedawaa Prezidaantii Majlisa Dirreedawaa akkasumatti Sheikh keenya Sheikh Ibrahim Durataa abbootii amantaa bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa akkasumatti obboleessa keenya har'aan tana nu jidduutti argamu Haafiza Qur'aana alamaa yookaanis addunyaa tanarra kan deddeemaa jiru Rabbiin Qur'aanaan isa qananiisee sagalee isaallee yoo danda'ame silaa Qur'aanaa sagalee lagni deemullee numa dhaabbata ammoo quduraa Rabbiitiin sagalee inni kanneen qalbii keessa nama seenuudhaan odoo isan beekin addunyaan martinuu waamicha godhee fi akka isa jalatti imaamummaa hidhatanii barbaadanii qeeballaan isaaf godhamu bakka hundatti Rabbiin irraa haa gammadu. Obboleessa keenya Dr. Atiif ammallee Rabbiin kanaa ol haa hidhuufiin jaaka maqaa bulchiinsaatiin jechuudha. Itti aansuudhaan hawaasni as jirtan Sheikh Jamaaliin qabii ustaawoota keenya qabii ulamaa'oota keenyaan keessaafuu warri sheekootiin gurguddoon warri dhokattanii miidiyaa irrattis gamana hin bahin qaariyaa jalaa qabdan darasoota jalaa qabdan muhaadaraa isin gaggeessatiin hundaanuu maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin deeggarsa rabbii gadiidhaan akkanatti galma kanatti torbee qur'aanaa jechuudhaan har'aan tana xumura kanarratti argamee haasa'u godhuu kiyyaan maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin bakka isin bu'uudhaan baga rabbiin guyyaa har'aatiin nuun gahee isinin gahe jechuun barbaada. Itti aansuudhaan obboleessa kiyyaa keessaafuu Abdulaziz Sheikh Abdulaziz Manisooraa ilaa asii dhufee bilaaluma baratee haala ammaan tana eebba quraanaa kanaa wajji wal qabatee asii dhufuu isaatis akkasumatti illee obboleessa kiyyaa Khalid Kawkab yookaanis Kawkab Youth Organization dhaabuudhaan waggaa dheeraa dura magaalaa kana ittuma dhalannee ittuma barannee ittuma guddannee ijoolleen daa'ima ijoollee xixiqqoo taraawii haafizul quraan nu salaachisuu turtee fi du'aa'ee godhaa turte har'aan tana bakka hundarraa walii yaamanii dorgommii quraanaa kana asitti wal dorgomsiisanii ijoollee yookaanis talaamiiza quraana barachaa jiran nama 50 irraa 17 hafuudhaan 17 sangaa wal dorgommii sadarkaa
sadarkaa daanyootaatu haayuu beeka nama dhiba maaliif nama takka qur'aana haafiza gizee madaaltu gizee olii gad qabdee ilaaltu akkanumatti namni shoomamee beekamee daanyaa odoon tahin nama harfii beeku nama aqiidaa qur'aanaa beeku nama tartiiba qur'aanaa beeku nama fathaallee kisraattiin jijjiire nama maddaa fi shaddaa godhee qur'aana dheereessee jabeessee laaffisee maaliif harfiin qur'aanaa yoo fathaa kisra deebisne harfiin numa jijjiiramaami maaliif qur'aana kana yoo beekte malee namni hundi qara'eef likki qara'u jiraa jettee wanni irraa fudhattu hin jiru gizee takka takka namni haa gizee jee haa guddaas haa xiqqaas haa uma jaamii xiqqoo rakkisaadha namni yoo harfii tajwiida hin qaraane haa as keessatti jechuu hin danda'u namni irra guddaa laalamee harfii amaariffaatis namni hundi ni barataami sautiin sagalee keessatti laagaa keessatti qaraatu qur'aana qofa tajwiida guutee tartiiba guutee kanaafuu ni'maa kana rabbiin nuuqannuu isaatiif nuqalinneesu isaatiin galanni guddaa rabbii keenyaaf haa galu jechuun barbaada itti aansuudhaan dhugaa himuudhaaf amma nuti torbee nu eebbistanii jirtan torbee qur'aanaatiin magaalaa nu xaharsitanii jirtan booddee gaanutis akka kana magaalaa tana waan beekne maaliifin jaa torbeen qur'aanaa itti aansuudhaan akka magaalaan Direedawaatis nutis diyaaspooraa fi kaneamnee torbee Direedawaa kabajna jenneeti jirra torbee Direedawaatis gidee kabajnu ammoogiin aqiidaan rambaam tana isiniif galla fasaadummaa fi kana waan ta'e haala jiruudhaan maaliif hanguma jiru namuu wal cinaa dhaabbata gam takkaan hojii siyaasaa gam takkaan hojii diinaa gam takkaan hojii diinagdee jaarmee hunda jaaraa deemuun barbaachisaa waan ta'eef jecha maaliif akka walirraa hin balleessine barbaadeeti ammoo wanni reefu obboleessi xiyyaa Sheekh Abdul Aziz gaafatee dirri hawaasaa kun isteediyamatti amata dhufu boonaa je amata kanoo eenyu isin dhorke eenyu gaafattanii dhabdanii anna biraa hin dhufne maaliif booda ragaa akka walirratti hin baane amata dabre galma keessatti qopheessine namni gaafattanii dhabdanii jiru yoo gaafattaniis numa harkattan gama keenyaan akka hin dhoorkine tanammoo hawaasni akka nu qaba gaafattanii barbaada yoo rabbi Kawkab News Organization kana nuti akka bulchiinsaatti dhugaa sanii himuudhaaf jajjabeessuudhaaf cinaa dhaabbachuudhaan waan dandeenyu gargaaruudhaan ammoogin maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin qophii ta'uu keenya asumaaniin isin ibsuu barbaada itti aansuudhaan wanni reefuun tanaa qur'aanni waasii qofa odoo hin ta'in qur'aanni akka matsaafa kaanitti gowwaa miti matsaafa kaan ni qaraata libba walladiis haa ta'u waan bira amaariffaas haa ta'u numa baratta qur'aanni gin aaqila qur'aanni yoo ati qalbiin tee xahara taate qofa si keessa ta'aa jechuudha namni juuza soddomman qoma baadhatee deemuu nama qalbiin isaa qulqulluu karabbiin dandeessise qofa malee fasaadaa fi qur'aanni wal cinaan ta'a hin ta'umi namu kanuma rabbiin laaffiseef ta'a qur'aanni ilmi namaa takka bishaan malee nyaata malee ilmoo teessan guddisuu hin dandeessan haati harma ilmaan guddisuu malee ilmaan hin guddatan ammoo qalbii wanni fayyisaa qalbii wanni laaffisaa qalbiillee wanni muxma'innaa yookaanis jeenummaa kennuuf qur'aana qofa yoo dhaggeeffatte yoo qur'aana qaraate qofa qalbii tana yookaanis onnee tana qulqulleessuu dandeessa wanni biraa dawaanii fudhatta ni qulqulleessitaa dhukkubbii mataa yoo ta'es paaristaamool ni nyaatta dhukkubbii onnee immoo dhukkubbii qalbii wanni sirreessaa danda'u immoo qur'aana tana waan qur'aana keessa jiru jecha namni qur'aana qabu bifti isaallee yoo laaltan bifti isaallee nuura ni ifa qur'aanni dukkana keessaa ifa waan nama baasu tanaafuu hundi keenyaahu qur'aana silaa namni barate addunyaa tanarratti walii sin khilaafu
وليس أفا ولتن ديلو نمو أكما أبا في علمه والخبجات المسجد والخبج جتو تنبرا قياك أماد ساته وني واسين أماته قرآن آمين قرآن خيستي سنوات البدام يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه جامي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه خنا مالي نمني هندينو قلبما لبما ساتي نباسي مالي نمني غابا أبان ilmoo dheessu obboleeyya wal dheessu firri maatii dheessu namuu dalagaa isaatiin na baase kan jiru namuma karaa quraanaa kana qabatee qulqullina siniin deemee rabbi isaatii wajji wal qunnamu jechuudha. Nutis gahee teenyaa ijoollee dargaggoo qofa irratti dhiisuu odoo hin ta'in akka bulchiinsaatti yeroo nuti bulchinu keessatti haafizummaan quraanaa yeroo akkanatti kabajamee quraanni kun dorgommiin godhamee maatii ijoollee hundinillee gammadanii ijoollee kanallee warra rabbiin bika guddaa ga'u isaan haa godhu. Ammoo ijoollee takkaffaa fi ilaa hanga sadarkaa baate tana ijoolluma shantamman jirtu sanuufu warra dorgommii bika kanaa'u ulamaa'onni keenya macarrashaa irratti du'aa'ii godhaaf. Ijji namaatu hamtu labeedha. Uyuunu naas ashaddu min arrasaas jaalaranii dirratti waan biraa odoo hin ta'in ijji namaa odoo atiin agare rasaasani agartasi uraami ijji namaa moogin jaalala keessa ta'uu badii keessa ta'uu ilmi namaa sihrii wanni jiru wanni biraa hin jirtu bar namumaatu budaasi ta'a namumaatu jaalala keessa si nyaata namumaatu fedhinnaa keessa ilmi namaa carqii darbee kadeemu meeqa agartan eega sammuun oowwitee jechuudha. Namni quraana qalbirraa qabu ammoogin istirasan qabu sammuun isaa waa takka yaaddu yoo boru ganamallee duutii dhufellee rabbii wajji wal qunnamuu isaatiif ni gammada malee wanni itti sheena waa takka hin jiru jechuudha. Ijoollee isinitti hin dheeressu kan biraa badhaasa isin naa kennitanii jira. Badhaasni kawaakib youth organization amma naa kennitan badhaasa kiyya qofa akka hin taane. Badhaasa obboleessa kiyya ni jira Ibrahim Abdujawaad akkasumatti illee isin bikka bu'uudhaan hawaasa as jirtanii kiyya qofa akka hin taane keessanuma waaniin kantibaa ta'e bikka bu'eetumaan fuune malee badhaasni keessanii gudaka Allahu Akbar isinumaan fudhadhaa jechuun maaliif yoo ija firraa hambisne malee yookaan nu jedhamu xiqqoo rakkoodha. Nuti xiqqoollee miidiyaa dhiisnee jira deenya kana mormuma qaqqabnee hojii haa hojjechuu jennaa jirra. Akka naanuu dhibbeen teenya aduu dandeessu ni oowwiti akka waan biraan jenne barbaadeeti nutis dhugaa sanii muudhaaf yeroo dheeraa isin wajji teenye sagantaa lama moo sadiitu haame silaa obboleessa keenyallee Dr. Afiif qeeballaa sirritti goonaaf nutis ganama kana sagantaa kanaaf Finfinneerraa أنا في فلسفية عبد جواديس إبراهيميس بكذكتي كنما خنا سينة أفونا لله سينجنا مالف كيبلين خياكنا ميتي لطي ميتي هوغلسوني بيجرا غودانو وان كابو أبو ماتو جبيفتا سرت سكيبلو لما خينيا خوني موغاسا دريدواني ميتي مغاسا دريدوا نما بيكما علماء أوتاس أكسمت كله جرا غودانو فوندينو حالا أوان سمتي nuti jiraachuu dhaba keenyaaf sisimachuu dhaba keenyaaf maqaa kiyyaa fi maqaa hawaasa kanaatiin obboleessa keenya Dr. Afiif dhiifama si gaafannaa jechuun barbaada. Ammallee kabajjee magaalaa tana haafiza quraanaa addunyaa ta'uu kee bira kuttee magaalaan kun magaalaa tiyya ijoollee tana jajjabeessuu kabajattee as dhufuu keetiif maqaa kiyyaa fi maqaa hawaasa bulchiinsa Dirree Dhawaatiin hedduu si galatoomfachuu barbaada. Ijoolleen shantamman dorgomtan abdiin muratinaa. Quraanni irraa faayidootan malee wanni irraa kasaartan takka hin jiru. Naggada qofa namni karraa kasaaru. Quraanni moogiin namaa ol isin godha isinirra beekee isinit dubbachuuf odoo hin ta'in hiruma kantiibumma yookaanis bikka bu'aa hawaasaa ta'uuniin ulamaa'oota kiyya dura dhaabbadhee sheekoodii kiyya dura dhaabbadhee hangana haasa'uu kiyyaaf rabbiin isin haa kabajuu. Bikka jirtanirraa bikka deemtanirraa moogiin warra rabbiin haqaan bulchu warra haqa miskiinaa eegu warra abbootii qabeenyaatiif qofa odoo
inni addaallaan yookaanis gama simmeeyne akka rabbiin haqaan nu bulchu akka rabbiin aangoo tanaas magaalaa tanaas rabbii gaditti keessaafuu warra jaami'aa ijoolleen shabaabaa ijoolleen markazaa nagaya magaalaa tanaa eeguudhaan irra guddaa sheekootii fi ulamaa'oonni gaheen keessa waan guddaa ta'eef jecha hirees waan hin harkanneef jecha nagee isin humtanii fi keessaafuu ijoollee taaliima darsiitii fi akkasumatti illee tartiiba amantaa keenya akka jajjabeessan godhuu isaaniitiif waan isin magaalaa fi baadiyyaa godhaa jirtan ammallee irra deebi'uudhaan rabbii isin haa jajjabeessu rabbii isin haa kabaju. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ini